فينك أبصاوي نجرا نمنو ما مصلحاتك تجيه أمة الراد تقول فينك أبصاوي نجرا تبيجيسا أديرو ولين سوسو نوتي نمنو نديرنا موابيو عندك كمان بعد نفهم فرد أتلين خلينا نسفهم فرد جرو دقارة ولا ولي ساقو بريدة دقارة ولا ولي ساق أني ديمون هدو تكبريدة نمني وي تبوسي أجاي بابا انت بعد انت واسر الدربة وي أواسر كم بوي لموي في عليه وتقول دسوي دو تكاكم نمني خنون دينو إلموي في عليه تقول دسوي دو تكاكم أواسر ليه في جراتو برباد أواسر مالك تراغورتي أواسر منان جارتو مخينام بتو خرورة بافتو خنا أواسني في ورجوني برباد ربي جا حديث أواسر ورّي واجورتن إذا هم تأواسر أنا ما أسكيستي خاخدو في زكاة تباسوس جيسي في باسمو أنسان ننقل خدو في ديمي زكاة باسوس جيسي في باسمو إتما باسو حاجة قبا أقوم ربنا أخذنا خنا راين زكاة المنا ما باسو جي زكاة باسو جراتي هات تباسو غرو نمني ميديا خنا قبت لينجا صدوم خنا لينجا صدوم نسان يو بردي بي والله دوغادو بچوف لينجا صدوم أما فاتي أما يوني في ليفلين كي خوري لينجا صدوم تكا خنا يو لينجا كودا شانك تكا خنا تكيسنيتو لينجا كودا شانك دولار ميكا خنا وي تكا يو غوديل وأما تاسا تكا تدرا ولي كبيت ديم جل سن الريو خاي يعني إذا سكت ذكر رابع سورة المجرى يعني ركون كم سن الروان سن الريو خاي مخينا بتورا بلانا خاي تكيوني في لفاقة كباوته ودولار وان دولار كم قران جهونا ما دولار كم قران يقوليسن دولار كم قران سن دولار كم قرش لفاقة بريو خاي ديدا ميشان دولار كم ديدا ميشان سن مال قريب إساف mana tokko fatiin kaayoonii fi karatti qabee taa'u jiraate waa wayii itti godheef dachaa wayii fatumaafu amma fatiin kun fatii itti aaran amma fakkeenyaaf dirqiidhaan itti aaran yoo inni hannuu baates itti aaran abaluu kannitee jedhanii itti aaranii hilolanii inni waan isaati jecha qabeenyuma isaa keeshaa qabu itti lolanii abaluu kannitee na dhiifte jedhanii lolanii itti aaranii itti dallanan waanuma isaa kanaa jecha amma maal godhe gaafarra yaa hogaan anis oromoon tunis na biratti tokkuma ijin gaba warri waaqan dhufne oromoon tunis na biratti tokkuma amma gaa waan fatiin yaada isaa keessatti haasa'u beekan gaafadhellee miti maaliin usaayos amma as keessatti itti dallan hoggaa itti haaran kana tokko kannitee tokko dhiiste naan jean jeetuma dhufee ammaas borumtaaf irraa dibboodha bakka waanuma godhuun qabu ammaas borumtaa sadaffaadhu خاني خني خاه وانا ديب توجه ديب مخالط تسقط يبيبو جين كم يسكت وانا سادي يجي زي غيري أسس في دنيفلو يا أخي نمني لبو مخي شخيت يجي أوجا أسس لبو سفيد وما برضو ما تيجي جوا والله إنه ما دبرتي ما لقى خيشنا ما جروب نمني لولو يجي يا ما تيك توك أنا ببعض جيم ati abalu khanite abalu iftaje nama bar ummata gafuure warra waa kan kan akka udaa kanatti arrabaan dhukkee irraa kaasuu jira nagarreesse giddiin oromoo irraa waa saamuu eegale ilmi namaa tanaan jechuu jiraan warra waa saamuu tokkoffaan ka irratti xiyyeeffatamuu qabu deemee ilaalamee ammaan tana ijoollee zabana kana faa taphni beellamaa xixiqqaan tokko akkam ta'uu eegale beekta nama arrabsuu dhufti ijoolleen xixiqqoon takka nama arrabsitee bultii 15 baatii takka lama arrabsiteetu tapha beellamaa qojje'ee ta'a kanuma arrafame faa dhufee kannaaf way ajaa'ib uddu quba dhiibii bulgodhii dubbu godhi jedhin isumaa dhufee ababaa guutuu garta kan wareeffatumu jira san way ajaa'ib maata faana qattee tapha qotte torbanan geenye tapha biraa dhufee ammaas tapha beellamaa kan biraa kunuma maal taaftaan godha guyyaan isaa kun jabaa harree wal ammas maal jambee taa dhumarra gisee taphni dhumuu kee taphni tokkuma waan qabdan irra gaffetadha fatii waan qabu garra gaffetate maali ijoollee isaa kuti way ajaa'iba
Yauka waan qabu namni sirra fixate boroo namni maaliif irraa subaata nyaata. Sibiilaan hin dhageenyeese. Taphni tokkuma waan qabdaf gaffixadhaa irratti. Aya kam goota fe. Way ajaa'ibni numa dhufu. Irra gaffixat ati deemtee mana keetiin gaffixat. Way ajaa'ibni anuma qaban. Taphni tokkuma waan qabdan irra gaffixadhaa namuutu irra gaddadhaadhaa. Haya. Amma inni maallaqa kana asiifatii waan namni hundi amma waan qabu irra gaddadhaa deeme. Biyyi baqaasa maal taate hoo ani isin bira jira diyaaspooraa isin biraan jira. Way ajaa'ibni numa dhufee usaa isin. Maali namni jiruu isaa tana biyya baqaan nama irratti hirkatee baqachee as jiraachuu dhufe. Sababa kanaan dhiisaa isin fuudhumtanii. Wallahi dhugaa walitti himuun gaariidha. Ishee anis biyya baqaa jira leenca tokkumaa naaf anaan kan hin ishee Osmaana dubbadde. Wallahi bara ajaa'iba qabdanii bara inumaa rahmata isin qabdan kanaan na ajaa'iba. Rahmata gara dhadhoo wayifati. Biyya baqaa jira dhiisii haa dalagatanii haa coratanii. Ani maas diyaaspooraa see Minisootaa si bira jira. Safarri keessan maali gaa isteeta keessan natti bi. Wallahi ati. Yaa akhi dabbaruu danda'u qaba namni jiru isaa jalaa gubbaan keessaan waan dabbareef dabbaruu danda'u qaba namni wayii naman naqalla bajii as dhufaa. Ciqilfatee nama way. Inumaa rahmata akkanaa kana eddaa tana isin baratanii kanatti boros numa dhufan. Ati sammuu biyya baqaa jiran jettaame numa dhuftaa isaan numa dhufan. Assalaamu alaikum. Isheefati asmarra wallee tokko darbee amma eegabe rahmata agasii qabaata. Wallahi. Bartana osoo nan ifaradhaa jiru way biyya baqaa jirani. Ana Minisootaa isin bira jira sa. Osoo nan ummatuma kiyya guddaa kana maqaan balleessu asirra taa'ee tapha beellama akka isaan corasan coroo jedhu isaan rahmatummaa isaanii biyya baqaa jirani dhiisi. Ani asitti Minisootaa haaqi kiyya kun Minisootaa sa hanqi kiyyaan irra jiru kun Minisootaa. Ajaa'iba qabdanii argite. Wallahi ajaa'iba qabdan. Wallahi bareeda yaadni keessan. Rahmata garaa qulqulluu qabdan bara. Ati biyya baqaa jira nama kiraa manaatiin firaa kafalattee isa bara. Ati arii bara isin kun bara bareedaa bara yaadni keessan. Namni manarraa gadi hin fidhatin hin jiru. Dhugaa isinitti hima. Adeeroo manaatiin qabne faa qaba namni biyyatti. Mana amantaa waan kanaati. Wallahi laazi. Wallahi laazi garaara yaatta gisee gadi. Biyya baqaa jiranii akiraa manaaf irraa kafalanii jiraatanii faa jaa namni. Wayyaa rabbi. Namni mana isin hin qabne irraa gaffixatee tattaa'u jira. Jaalatanii jibbitanii handhugaa isinitti hima. Mana isin warri diyaaspooraa qabna kun. Yawa tokko hafe malee keenyu tokkichi. Hiyya na duubaa naa qabdanii keenyu diriira. Eegi kana boodaas tokko hafe numa yaamma marraatti aanu tokko hafe numa jettan amma. Way arra tokko hafe malee ganaa dhiifne tokko hafe malee ganaa dhiifne osuma jettanii as geessan. Kaayik maatii hafe. Hakiimma kaayik bara hundi paartituudha bara. Dhiifamallee naa godhaa. Wanti tapha beellamaa paartituudha. Caaltuu hamaan isiidhaatu. Mootaraatti yeroo miidhi godhine. Caaltuu teenyaaf waanumaan juun dhabee bara. Silaamu keessaniis. Tapha bareechamuu qabu. Wallahi waanumaan juun wallahi. Yoo manaan irraa gaffitachuu deemte hin ta'u caaltuu taphne qayyade. Dhaqee biratti. Yoo ni fidi ispoonsoraan godhachuu deemte. Sponsora naan jee sponsora ta'u taphne qayyade hafuuf. Yoo manaan irraa gaffitachuu deemte hin ta'u taphne qayyade. Sponsora jee dafi rabbi sponsora haa godhu. Yoo manaan irraa gaffitachuu deemte. Qoyaa dura kumantii isii ilaalla. Caaltuu ta'e. Yoo nama hedduu bara tapha beellamaa taphatee manaan irraa gadi fixatte caaltuu ta'e ni beektaami. Egaa
gaafa sanaati uummata booranaatiif ergitee uutna fakkaata waan taphattee ati seenaa galmeessitee caaltuun gaafa san seenaa galmeessite jalqaba gaafa waan kana kaasu dhawqadda ati wajja abar amma reefullee gaafa naasoo kana kaasu namni jaarmee masgiidaatiif qarshiin kumni dhibbi sadeen kumni dhibbi afran tun haa taatu jee tokkon jiru bar maallaqa xiqqaadha namni miiliyoona 3 miiliyoona 4 fuudhee miiliyoona 5 fuudhee birrii Itoophiyaa qarshiin kumni dhibbi lamaan kumni dhibbi sadeen tun ruumii masgiidaa naaf haa bittu quraana bitaa bakka kanaa ergaa jee viidiyoo nu seenaa bareedu takka hojjechuu qaba ture misila lafa jalatti keerii godhe namni jiru tokko jiru keerii fi lafa jalatti ergee jiru namni jiru qarshii kuma kudhan erga kuma 20 kuma 30 yoo guddate kuma 100 takka erga waan gartee hajaa wayii basa lafa jalaatiif caaltuu gaafa tapha jalqabaa taphatte osoo guyyaa takka irraan faayideen qarshii ta'e osoo waa xiqqoo irraan faayideen gaafa san uummata booranaatiif ergitee fakkaata waliin qabdee viidiyoo seenaa hojjettee uummata dabarsite. Asaanuu gaafa san Oromoo urgoyitachiin tura akka ammaa kana namni walitti mushoqqaltee bilisoomni itti fakkaatee yookaan akkana mootti ittiin gorree gaafa san dhugumatti quuqamteeti giddib gootee uummata dabarsite. Amma caaltuu wallaa itti haqa tapha isiidhaaf jalqabaa jaama. Kalamaa sadii dhiyaate takka fuutan takka fuutan ni gaadhiisa warri waa coortaa'u. Namoota osoo ibbaree uummanni hundas na godha beekta. Nama caaltuu taphni isii ha jalqabaa waan ta'eef viidiyoo takka anuu shaqqalee akka ajaa'ibaa laa viidiyoo bareedduu takka sii hojjedha. Tataaniitiin yaa jara keenya hinga ragaa jira. Barboo aduutti baha. Aduu achiitti baha bara ilma namaa kana osoo taa'ee akkasumatti ammallee tuqaa jiru. Barboo namni sa'a takka sa'a lama kana hawaasa hojii injoo fani maal jee namni si jaallattoonni kee dhufee asii waa push godhee waan diraamaa godhanii gis takka nama adabdee gis takka lama sadi nama adabdee salaamu alaikum. Ishi borus kootu godhe kunni namaatu fani osoo gootuu hawaasa diraamaa wala dabbii xiqqoo takka gootanii taphachiiftee fudhu. Baatiin sadii afur goge an tapha beellamaatiin qaba. Inni maal fayyadamu eegalan beektaa?